bakka jirtan kamittuu isinii geessuu danda'a. Bifa isin argitan kanaan dawaa furdinaa kan sheeppii kan boqoo kan qaama hunda furdisuu fi ulfaatina dabalu wal jedhee biratti qopheessee jira jechuudha. Lakkoofsi bilbila kiyyaa WhatsApp duwwaa 9 duwwaa 5 59 33 27 na dubbisuu dandeettanii jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa arkafuun akkam jirtan hordoftoota fi daawwattoota kiyya qaqqaalii hin qorrammoo hedduu takka ligidaa. Imaraatiin hedduu takka qorritiin isin jechuun barbaada. Akkamit jirtan? Isin irraa badeetiin ture hedduu takka gara TikTok irratti beeksisa. Achirratti namoonni hedduun kaamu obboleeyyan keenya gara TikTok isaan jiranii irratti harki caalu jechuudha. Gara sittiin beeksisa Muhammad dalaguu jira. Lakkoofsa achirraa maxxansa ijoollee hedduun achirra order godhatanii. Kanaafin garas xiyyeeffannoo deebi'ee. Kanaafuu guyyaa hadhaa immoo maal qabattee dhufte jechuun keessan hin hafu. Namoonni furdattanii ilaala boqoo kana sirriitti guuttanii qaama hunda guuttanii sheeppii waa hedduu kaadhaadha waa hedduun qabadhee isin dhufe garuu keessan jechuu barbaadu. Yoo dhuftanii keessan na dubbistan namoonni hedduun YouTube irratti yeroo hedduun si hordofaa yeroo baay'ee si faana jira. Waa hedduu kachirraa fayyadames jira. Akkasuma immoo namoonni hedduun please hojjedhu waan kana nu qopheessin dandeenyu waan jecha horoon turtanii kan YouTube irratti akkas keessan jettan asirratti maanan jajjabeessine like godhame please like tuqaa akkasuma comment illee like gootanii hiriyoota keessan bira gaa viidiyoon kun eenyu godha jechuudha YouTubein hin beeksisa. Kanaaf like gochuu hin dagatina akkasuma waliif illee share godhaa namoonni hedduun irraa fayyadamu isin jechuun barbaada. Kursiin jigar tokko gaddaba. Kanaaf guyyaa hadhaa immoo kan qabadhee isin dhufe waan yeroo hedduu viidiyoodhaan isin barsiisaa ture. Keessattuu obboleeyyan kiyya kan shamarranii mana arabaa keessa jirtanii maaliif haalli mijaatan hin jiru waa hedduun dalagachuun hin ulfaata yookiin nyaanni biyya arabaa qofti cadhisnee yookaan nyaannu kan fayyadamnu ta'e hedduu tokko miidha namarraan ga'a jechuudha. Fakkeenyaaf ruuza fudhattan fakkeenya mee namoonni akkasiin jirtanii gogiinsa garaa warroonni qabdan jechuudha. Yeroo mana sagaraa seentan sa'aa tokko kan turtan sanii ol bakka ittiin dangaruu isin bahu jechuun garaa isin goge jechuudha. Namoonni akkasiin jirtan haga biyya ormaa kana keessa dhuftanii wanta akkasii isin hin mudanne kuni bara gogiinsa garaa irraa ka'uudha. Ruusni hedduu takka garaa nama gosaa. Kanaaf warroonni ruuza qofa fayyadamtanii wantoota garaagaraa bitaa fayyadamaa of yaadadha warroonni jedhee viidiyoo irraa isin dalagaa ture. Namoonni hedduun immoo mana keessa dalagachuun nuun toloo fiidis dalagee nu erginaan jechaa turtanii. Ammaanis dalagee nama ergu eegaleetiin jira bakka isin jirtanitti. Dalagee nama geessu eegalee jira jechuudha. Kanaafuu bifoota hedduu kan sheeppii fi harma bichaa barbaadanii kan boqoo fi qaama hunda guutu barbaadanii namoonni hedduun morma kana hedduu takka qal'adhaa barii harka kiyya qaqal'aa boqoon kiyya kun qaqal'aa fuulli kiyya nama fakkaatu ergan biyyaa bahee biyya galuu salphanne jettanii karaa salphaadhaan hojjedhee isin geessuu hin danda'a. Akkasumas namoonni mana arabaa keessatti dalagachuu hin dandeenye beekamaadha jarri. As dalagattee fayyadamuu miti fuullummaan kan kee kun sitti tolee xiqqishuu furdattee xiqqishuu bareeddee of jaalattee innaan akka isaan sitti hinaafan akka itti gubatan hin beekan illee maaliif mana arabaa keessa jira waan ta'eef. Innaa jarri hin fedhan sarratanyaan hangum barbaadillee yoo ta'e akka gaarii akka itti tolu nama muraasa malee hin fedhan. Manumaan jiru kan fedhe firiidamii qaba alhamdulillah gin xiqqishuu hin hinaafan yoo annatti tolee akkas hedduu takka bareedu na hin hinaafan. Kanaaf namoonni akkasitti isin hin mijaanne waliin makatanii fayyadamuun gaduu kabaayee bitachuu hin dandeenye fa'aa jira. Namoota akkana kanneeniif jedheen anis manatti qopheessuu jammare. Ani gurguree maallaqa qofa irraa argachuu miti obboleeyyan kiyya. Isinis yoo dandeettan mana keessattis bitattanii fayyadamuu yoo dandeettan isinii himuu hin danda'a jechuudha. Biyya barbaadan keessa jiraattan warra Dubaay keessa jirtan beekamaa isin erguu hin danda'a. Warra Dubaay keessa hin jirre immoo biyyoota garaagaraa Bahaareenii, Joordaanii, Suudii warroonni jirtan erguu hin danda'u garuu isinii himuu hin danda'a. Wanta walitti makattanii soo barbaadan akka walitti makatanii fi maal akka walitti makatan. Lakkoofsa kiyya kanaa yoo na dubbistanii jechuudha. Waa aadaa bitatanii illee immoo qophaayaa kan abbataayitii isinii banu. Warroonni hirribnumtuu nan qabu jedhuuf ajjira bar wallaahi jechuudha. Nama hundumaayyuu kanneen bifa bifaan gosa gosaan gosa sadiin of biraa qaba. Isinis erguu hin danda'a. Isinittis himuu hin danda'a. Dalagadhaa fayyadama.
Dubaayeen keessa warra jirtanii dirqama narraa bituu qofa osoo hin taane warri isinii tola mana keessa dalagadhaati irraatii fayyadama dursa ofii keessanii kenna. Yoo isin of jaalattan, yoo isin of taatan, yoo isin bareeddan namni illee isin jaalata. Yoo isin of jaalattan namni isin jaalata malee ka'atuu of hin jaalatin, ka'atuu of hin laali eenyuyyuu isin laaluu quba qabaadhu san. Akkasiin isin jechuun barbaada. Kanaafuu namoonni barbaadanii tokkoffaa irratti kana dhaqabadhee dhufe jechuudha. Kun viidiyoo irratti argitan kana bifa kanaan hojjedhee qopheessee jira. Ordarii namootaati. Hedduun qopheesse ordarii namoonni kan nu dalagan jechuudha. Bifa argitan kanaan kan dalage kana wantoota gara waan 10 irraa hin dalage. Kan birallee diimaan bira jiru sunillee appetite illee nama banaa ulfaatina hiiluu keessattuu namoonni hiiluun keessa 50 gadi mana 40 keessa jirtanii inni hedduu isin qarqaara jechuudha. Ulfaatina hiiloo cammaraa fuula keessan kana hedduu guutaa waan hundumaafuyyuu furdina fayya qabeessa ta'e wanni kun dammara dalagama simsima qaba waa hedduu keessaa qaba beekamaadha. Haga simiin jedhanii jarroo namatti gurguran kan furdina namaan jedhanii kan lammaffaa yaman irraa fidaan kaan immoo ofii kiyyaa manatti dalaga jechuudha kan qophii adiisan kanniin lamaan wal biratti qabee isinii geessa jechuudha. Yeroo muraasa keessatti fuula keessan kana guuttanii qaama hunda furdina fayya qabeessa ta'e furdachuu dandeettanii jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kiyya TikTok irrattis maxxanseen ture. Asirratti illee kan isinii maxxanse kanaadha. Garuu kan Itoophiyaa kana osoo dubbistanii yeroo baay'ee kan asii kuni direct illee hojjetu. Kan direct hojjetu sin qaba garuu lakkoofsa Itoophiyaa yeroo baay'ee waan hin maxxansuuf yeroo biyya deemes miidiyaa haratu waan baay'ee waan dalaguu barbaaduuf lakkoofsi kun dhaabbataa akka ta'e isinis yeroo kama kana dhabneef biyyatti illee daawaa garagaraa dalaguu barbaada waan ta'eef yeroo dhiyoo gara biyyaa deeme. Kanaaf kan Itoophiyaa kanaan na dubbisaa gara WhatsApp gara keessatiin haynaan jedha namoonni barbaadan isinii deebisa. Kan gaafii qabdan illee isiniif hima akkamitti akka dalagan illee immoo inshallah yoona tole kan orderitu gizee hojjedhu viidiyoo isinii waraaba. Kanaaf irraa fayyadamaadha. Dursa ofiif kennaa isinii jechuun barbaada. Namoota hedduutu na gaafataa ture keessan dhufanii namoota hedduu gara koomentii hin argannu mana rabaa keessa dalachuun nuun toludha isin ture. TikTok hin qabne na fakkaate namoonni akkas gaafii TikTok azala na gaafatasaniif hin deebisaa jira. Kanaaf qopheessee jira isin jechuun barbaada. Kan shape immoo guyyaatti aanu akkamitti akka fayyadamtanii fi maalirraa akka hojjetamu waa hunda shape qofa jechuudha. Namoonni kiiloo 60 ol taatan shape fi harmaaf boqoo qofa isinii baasa. Inni normaal jechuudha. Dirqama garuu ati kiiloo 60 ta'uu qabda. Isa illee guyyaa biraa isinii fida. Akka wal isin harkaan dhoofneef jechuudha. Kanan isin jechuun barbaada. YouTube kana immoo subscribe godhaa. Oliifis share godhaa. Obboleeyyan keessan kan irraa fayyadamuu barbaadan. Waa hedduu asala hojjedhee jira waan ta'eef viidiyoo. Anaafis jajjabina ta'a waan ta'eef isin jechuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa. Warroonni immoo tuyyuu keessan na dubbistanii order godhatan inshallah yeroo gabaabaa keessatti isin biraan ga'a. Turtii gaarii isinii haa ta'u. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Isinin jaalladha. Bye.